Jiraattonnii fi barsiisonni magaalaa Finfinnee EMN'f yaada isaanii kennan malaammaltummaan gochaa admalee diinagdee biyyaa duubatti hambisuu fi balaaleffatamuu qabuudha jedhan. Gochaan kun qaama murtaa'aa qofaan kan irratu waan hin taaneef qaamni hawaasaa hundi shoora mataa ofii bahuu akka qaban jiraattonnii fi barsiisonni kunneen dubbataniiru. Malaammaltummaan baay'ee ulfaachaa, baay'ee cimaa, baay'ee biyya duubatti hambisaa, qabeenya biyyaatis, uummatas, mootummaas waa hedduu miidhaa jira. Egaa kana keessatti abbootiin amantaatis gahee qabanii, abbootiin gadaatis gahee qabanii, mootummaanis gahee qaba. Mootummaa fi kaan caalaa abbootii gadaati, abbootii amantiiti dhageettii han qabu, biyyas bulchuu jechaadha. Biyya jechaadha jarri kun. Kanaaf isaan irreen kanarratti oduu hojjetanii kan jedhu gama kootiin kanan qabu. Miidiyaanis akka miidiyaatitti abbootii amantaa, abbootii gadaa siin jedhe kana waliin ta'amee gahee guddaa gahee miidiyaan qabu dhugaa dubbachuudhaaf gahee guddaadha, waan guddaadha. Garuu miidiyaan gabaasa qofaa miti, kallattiidhaan wanta san gadi bu'ee maaltu hojjetamaa jira, fakkeenya kutaa magaalaa kana keessatti maaltu hojjetamaa jira oduu hojjetee dhimma kana xinnoo waan matee tokko tasgabbeessuu danda'a. Rakkoo biyya keenya irratti kan fidaa jiru keessaa yookiin saffisaan biyyi keenya akka hin guddanne, nagaa akka hin qabaanne, tokkummaa akka hin qabaanne kan taasisu keessaa tokko malaammaltummaadha. Malaammaltummaa kana buqqisuu irratti yookiin dhabamsiisuu irratti immoo sabni kamiyyuu, qaamni kamiyyuu hirmaachuudhaa qaba. Qaamni kamiyyuu hoggaan jedhu mootummaas haa ta'u, qaama dhuunfaas haa ta'u, anas haa ta'u, eenyumayyuu haa ta'u, barataas haa ta'u. Kanaaf gama keenyaan, gama barsiisaatiin maaltu irraa eegama? Malaammaltummaan dhiibbaa biyyaa akka ta'e beekuu, barsiisuu. Malaammaltummaan quucarsaa diinagdee fi amantiillee saballee kan walitti buusu ta'uu beeksisuu qabna. Malaammaltummaan karaa qaxxaamuraan qabeenya waloos ta'e dhuunfaa qaama murtaa'aaf kan oolchu waan ta'eef gochaa hattummaa miidhaan isaa hammaataa ta'eedhaas jedha. Qabeenya waloo akka biyyaatti waliin qabnu kana bifa wal qixxaataa ta'een namuu qixa akka fayyadamuu danda'u ikitiisa jedhamu sana yookaan immoo feernisiin akka jiraatuuf sisteema mataa isaatii baasanii irratti hojjetamuu ni danda'a. Qabeenyi waliin fayyadamnu jirra, kan dhuunfaa keenyatti horannee itti fayyadamnu jirra. Garuu kan dhuunfaa namaa fudhachuun immoo maanni qabeenya namaa saamudha. Malaammaltummaa isa jennu kana jechuudha. Isa kana haala kanaan barnoota lammummaa wal qabsiifnee, barnoota gadaa wal qabsiifnee illee barsiisaatii jirra. Malaammaltummaa qolachuun kan danda'amu sirnaa fi itti gaafatamummaa diriirsuun barbaachisaa ta'uu kan himan jiraattonnii fi barsiisonni kunneen dhaloota irratti hojjechuun hunda caalaa murteessaa ta'uu hubachiisaniiru. Hattummaan yookaan immoo malaammaltummaan dhala namaatiif cubbuu ta'uusaa sammuu namaa irratti hojjetamuu qaban jedhan. Wanti guddaan dhalli namaa uumama biraarraa adda kan isa godhu sammuu isaatiin hoogganama waan ta'eef sammuu isaa keessatti dura hojjetamuu qaba. Sooftiweerii isaa irratti hojjetamee lammiin akka malaammaltummaa balaaleffatu yoo godhame furmaanni yookaan immoo jijjiiramni dhufuu mala jedheetanii yaada. Qoodi barsiisaa kaas keessatti maal gochuudha? Daa'imman ola deemaa jiran kana ola deemuu isaanii qofa otoo hin taane sammuu isaanii yookiin yaadi qalbii isaanii yookiin saayikooloojii isaanii akka jijjiiramu taasisu. Malaammaltummaan kan jalqabu tokkoffaa dhaloota sirnaan barsiisuu dhabuurraati jedheetan kana yaadu akka nama tokkootti akka barsiisaa tokkootti. Dhaloonni amma jiru kun kan duraan tures sirnaan barnoota isaa sirnaan baratee waa'ee malaammaltummaa kana irratti gadi fageenyaan hubannoo qabaachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaaf isa sanarraan ka'ee namni tokko faayidaa dhuunfaa isaa argachuuf jecha malaammaltummaa hojjechuu danda'a. Kanaaf dhaloonni amma jiru kun malaammaltummaa irraa bilisa ta'ee haqaan biyyattii kana geggeessuu akka danda'uu fi gara fuulduraatti haala gaariitiin biyyattiin kun akka guddattu gochuuf malaammaltummaa irratti qabsaa'uun barbaachisaadha.